Geema qabannu anaaf yookiin isii yookiin isa eenyu moosistan. Mootii surratti qabatanii. Anoo. Miskiina wallaahi. Miskiina wallaahi. Ah, guys. Scare me ala jirtu. Reduce. Ready fidi si moosisna wallaan moosistanii uszeedha isin geema tabadheetin tanaan dura namoosisuu dadhabdan kuma meeqan kuma 20 meeqan na jala teettanii bara 2024 wallahi Rendi ke warra followers ke tuyesa. Ani ummata madaamota qimamii bicha na jala jira biraan giftara lolaan qabu biriyooma sanu walla warra dhugaarra dhaabatu malee warri kuwa warri fakkeessa bakka na argaa fi gummoo xulxul jedheetumaan fiiga bakka taan qalabati isaa taqanii inni ni kaanaa godhu ofirraan baasina gammaa jirti. Firoon ilmi kiyyaa gamma maalifi meeri nama biraa godhadhu jennaan laa jedhe kuni kabaabati ka meerii baabaa jedhe kun qalabate moo hinga taaree warqii dhaabifti tiyyaa isan naabite qanii kaa gatuu garaa na nyaate be Khalifa azala jirta. Amin amin. Qala wallahi dagaddeetuma boorsaa yoo bane keessa jirtee godhadhee deema. Hin baasu aateettu wallah. Hin argisiisnu malee waa meeqa jira yaa booyaa ammatamee dhiisaam. Harakaata miidiyaa irratti dura harakaata godhuun eegalle kanaaf nan baranne kanaaf geema qabannu anaaf yookiin isii yookiin isa eenyu moosistan. Mootii surratti qabatanii. Anoo. Miskiina wallaahi. Miskiina wallaahi. Ah, guys. Scare me ala jirtu. Reduce. Ready fidi si moosisna wallaan moosistanii uszeedha isin geema tabadheetin tanaan dura namoosisuu dadhabdan kuma meeqan kuma 20 meeqan na jala teettanii bara 2024 wallahi Rendi ke warra followers ke tuyesa. Ani ummata madaamota qimamii bicha na jala jira biraan giftara lolaan qabu biriyooma sanu walla warra dhugaarra dhaabatu malee warri kuwa warri fakkeessa bakka na argaa fi gummoo xulxul jedheetumaan fiiga bakka taan. Gini ibsi shaana kaadde besmaam. Ate gini na kaadde rabbi. Maalitti si kaadde? Ani abbaa kee jedhee dhumannaa dadhabatti baddeka. Ani maalitti si kaadde yoom si kaadde ammoo? Nama hin dawwalure abbaan namaa dawwalaa. Waan meeqa jira. Ani ganaan uwwisaa sitti uwwisadheen eegaa jira. Ilmoon zamanaa iyyuu namaaf dawwaltu maal kabbaa maal jira ba? Ati maal dawwaltu? Inaante waan barreessitan laalladha. Sininatti maa dudii awal. Waanuma jettan gisee tokko si wallaalchisaa. Haadhateetti wal quba qabdanii himaa? Kaa haadhanimmaan dhiigaaf foon hin baraddamu baanu. Oh my god, masi. Sanumaaf wal jabeessa. Bifaadhatii sitti dhimini lubbu xiqqoo ishee odeessitu. Waanuma jedha wallaaltuun bar xiqqoo turtanii. Haate ijoollee baay'ifatte fakkaatti samoon. Laala ana malee hin qabdu. Of malee hin beeku. Maal bakka jettee miti? Ani of malee hin beeku siin jedhee ibsa.
Maal jechuun akkasii yaa biiftuu. jechuudha. Isiin ofii fiduu hin barbaaddu. Akkanumatti babaa'ifachuu barbaaddise. Dhaloota guddistee isheen akka kinaaf jaartiin nuute takka eenyudha maqaa ishee kan ijoollee 80 Itoophiyaatti guddiste takka. Kan ijoollee 80 Itoophiyaatti guddistee duute takka. Taadaatiin yoo akkas taate maal gochuu akka tarree mucattii taanoo lammaffaa fidan tan abbaallee beekuu dhabu. Hinjiru anuma siin jeemin hinjiru. Tasa argitan mana hinjiru. Maa kun uummanni asalatti hin jirti kuuftuu jedhaan jirani. Kuuftuun. Walitti naaftaniisa. Ana amantamoo warra koomentii tamaa. Kootu beezira sinatti makka kanaan fayyadamu. Abshira Ibsaa geemi taphanna kaa'amma abbaa wal Anuu gammatti ilmoo si malee ta biraan agarre. Haa?